Mudannoo artii keessas si mudate maalii jetti? Maqaan kee eenyuu jetti? Okay, eessat dhalattee? Bakka achumarraa ka'uudhaan yooniin an hin guddisne eenyu guddisa kajuuf? Jaalalti si qabdee ni beeyti. Hai jirra jirtu daawwattoota mirqaan sa'u kaaba kibba bahadhi kan jirtan guutuun keessanu baga arra keessan isiniin jechaadha. Dhiyoo tana babbannee jira, ammaan tana immoo mul'annee jira. Egaa gaafii wal barraan nu gaafadhaadhaa jennee dhiheessinee jira. Akka gaafii nu gaafattaniif footoo karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin Facebook, Instagram, Imo, Telegram, WhatsApp, YouTube karaa hundaanuu maxxanseetiin ture. Gaafii isinirraa naa dhiyaatte hanga takkaan deebisuudhaaf amma dhufe. Egaa mee gaafii kanatti haa dabarruun isiniin jaa chaanaala keenya subscribe godhaa. Godhiin jeemaan alaaltaa miti godhi. Egaa gaafii wal duraa duuba ammaan tana isiniifin deebisaa. Gaafiin takkaffaan maqaan kee eenyuu jetti? Maqaa kiyya wanta? Maqaa kiyya moo? Maqaa kiyya? Siika keessaa maa? Engkau maqaan kiyya Luqmaana Ammee Usso Ahmad Meeto Dhaddacha Buroo Kobiyyaa Sirba Abbaadhu Ala Qalla Bareed Oromoo akkasitti hanqa Oromootti. Okay, eessat dhalattee jira? Eessat dhalatte? Qullubbiittiin dhalatte Direedootti mutte. Ayyee sadaffaan maaltu gama artiitti si kakaase? Akkasuma hawaasni hangam takka si beekaa? Egaa gama artiitti awwallee na kakaase afaanuma Oromoo guddisuu waan hin barbaaduuf, artiin Oromoo bakka guddaarraa akka geessu waan hin barbaaduuf jecha kaniin waan kana godhuu barbaade. Garuu irra guddaa guyyaa takka filmii Amaarota kana laaluun hin fedha ture. Eegas booda filmii saniif jecha mana filmii dhaqeetiin filmii san fudhachuuf deema. Eegas namni achi jiru takka an filmii afaan Oromoo naa dabarsi jeetiin itti hime. Oromoon filmii ni qabdi jee na qofle namni sun. Achitti warri mana san keessa jiran ijoollee jaraati. Oromoon filmii ni qabdi jaanii hedduu na qoflanii. Bakka achumarraa ka'uudhaan yooniin an hin guddisne eenyu guddisa kajuuf? Anis keessa as seenee keessa gangalachuuf deema. Akkasuma hawaasni hangam takka si beekaa kajuuf ammoo hawaasni hanga takka parsantii dhibbarraa parsantii lama taatullee xiqqisha anuma beekan jeeti yaada. Hangi takka anuma beekaa garuu hedduu miti. Gaafii afuraffaa amma eessa jiraattaa jetti? Amma eessaan jiraadhaa? Mana keenyaan jiraadha. Eessaan jiraadha? Awurooppaa. Awwa dirreeraa jiraadha. Gaafiin shanaffaan jaalalti si qabdee ni beeyti? Na qabde
lamarra naride astaghfirullah walumaa galattuu na qabdee jirti oo tajibni araan haya fuutee jirta moo jaalallee qabdaa fuudhee siin jira abbaa ilmaanittiin cacarraaqadha ati walumaa galattuu fuudhee siin jira en phone I am singly first amo am singly da jireenyi singly maani miyawa en phone jaalalle sin qabu amman tan torbafa mudannoo artii keessatti mudate maali jette artii keessatti maaltu na mudate eegaan eegalee guyyaa takka prank tokko akka dhalaadhaa tahee akka nama garaa qabu tahee dalageetiin ture anuu garuu prank san dhugaa rabbii wallaahi irraan gammanne ture jireenya kiyya keessatti wanni an hojjedhe itti sheene prank san ture dhala fakkaachuu sanii beekee jechuudha eegas prank san dhala fakkaadhee dalagee akka nama garaa qabu tahee guyyaa borumtiidhaa prank sun gallakkifame guyyaa borumtii osoo dirreedhaa ashawaa magaalaa keessa deemu jiru bo'aati dhalaalee habbaa lama beeta bo'aati kaleen tana maaliif garaa qabaattee daleejanaan jaan eegas nama keessa naan jaani anis isaan firraa kuban qabu ture hedduun firrifadhe ture gisee isaan garaa godhattee maa daleejanaan jaani mudannoon hin qabu san keessaa kun tokko jechuudha ayyee saddeettaffaan sababaa aartiitiin wal qabatee wanni ati harkaa jirtu maali wanni harkaa jiru wallaahi waan tana jaamee mamunti waan hedduu ulfaatu waan nurraa eeggamuus miti aartii oromoo guddisuudhaaf harka wal qabannee sossoo qabna garuu namni gaa wal gargaaree akkasitti wal jajjabeessu dhugaa rabbii himuudhaaf ni takkata malee hin jiru. Saglaffaan ummanni keenya aartii irratti nama jajjabeessamoo qalbii nama cabsaa qalbii si cabsa si jajjabeessa namni tokko tokko kasi jajjabeessu ni jira garuu irra guddaan isaa kan hin argaan nama qalbii si cabsu hamilee nama si godhatan ta'e nama hamilee si cabsuutu heddummaata jechuudha. Gaafiin kurnaffaan diraamaa maaliif dhaabdanii? Egaa diraamaa wanni dhaabneef guddaan rakkina meeshaati. Nuti meeshaan qabnu waan isa ajaa'ibu wallaahi bilbila tokko qofaan waraabna. Sunummaanuu garuu gisee takka takka dhabamuu danda'a hin argamu. Saniif jecha waan meeshaan qabneef jecha turree tura keessa dhufnaa jechuudha. Garuu amma yoo rabbi jee inshaallah du'aayii godha akka meeshaan nu dhufte yoo meeshaan nu dhufte torbaanitti hanga viidiyoo danda'amte takka dalaguudhaaf qophiidha nuti meeshaa harkannaan garuu gaa ammaan tan ammoo waan rakkina meeshaatii fi kanaaf wal qabate waa hedduu nama barbaachisaa mi kanaaf jecha adda murre turre garuu yaadanuma qabna dalaguudhaafis ganaas itti fufnaa jechuudha. Gaafiin kudha takkaffaan fuulduraaf maal sirraa eeynaa maal hojjechuuf teessaa? Fuulduraaf yoo rabbi jee inshaallah wallaahi hojii gurguddooniin hojjedha jeetii yaada. Takkaan hojjenne garuu fuulduraaf ni hojjenna jenne yaada qabna karooraas qabna yaada hedduun lafa jira inshaallah yoo rabbiin fedhe artiin oromoo nutumaan bakka geessin jaa gaafiin muraasni kana fakkaata. Egaa
channel keenya subscribe like share godhu hin dagatinaa isin jechaadha namuutu karaa jirruun artii keenya haa guddifnuun isin jaa nuti malee namni biraa ka dhufee nu guddisu hin jiru yaa namni dhufee nu guddisu hin jiru isinummaan wal jabeeffannee nutummaa yoo guddisne irra wayyaadha hobummaan nu guddate nuti garuu akkasumaanuu dhiibachuma jirra inshallah bakka ni keenya jeetii yaada waan hanga amma viidiyoo keenya daawwattaniif hedduu galatooma channel keenya subscribe like share godhu hin dagatina isinummaan nu jajjabeessaa isin jenna nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraatiin walitti deebina